Hawaalaa yookiin gabaa gurraacha akkasumallee bilaak maarketii dabalatallee baankiitiin birriin sharafni yookiin immoo sharafni biyya alaa gara Itoophiyaa birriitti meeqa akka ta'u waliin ilaalla jechuudha. Namoonni baay'een keessan baankiin isinii mijataa, baay'een keessan immoo bilaak maarketii yookiin immoo hawaalaan isinii mijata jechuudha. Isa kana itti fayyadamni fedhii keessanidha. Isintu beeka jechuudha kan itti fayyadamtanii. Garuu odeeffannoo waqtaawaa kanan isiniif qabadhe dhufe jechuudha. Baankii meeqaan oolee gabaan gurraachi yookiin hawaalaa akkasuma bilaak maarketiin immoo meeqaan oolee kan jedhu isiniif himuun dhufeera jechuudha. Kanneen akka biyyoota 16 jechuudha. Kanneen akka Saudi Arabiyaa Riyaal, Arab Emireet Dubaay Diraamii, Bahreen Dinaar, Omaan Riyaalii fi Kuwait Dinaar, Gibsii Paawundii, Turkii Riilee, Chaayinaa Heewaan, Swiss Firankii, Joordaan Dinaar, Paawundii, Yuuroo fi Awustiraaliyaa Doolaar, Kanaadaa Doolaar, Ameerikaan Doolaarii jechuudha. Kanaan guyyaa har'aa isinii qabadhee dhufe walumaa galatti biyyoota 16 jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Lafaaf bakka jirtanitti akkasumallee obboloota amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa ta'u. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma beekamu waa'ee sharafaa irraa isinii hima jechuudha. Odeeffannoon argadhe irraa baay'een keessan itti nuufuuf jabaadhu kan jettanidha. Galatoomaa isin asumarraa warri jabaadhu jettanii koomentiif yaada keessan hirachaa na jajjabeessitan asumaan galatoomaa isiniin jedha. Warreen haaraa mana kanaaf taatan immoo subscribe godhadha, ooliirra godhadha. Yeroo hundaa notificationin yeroo ani viidiyoo galakkisu akka isin bira ga'utti jechuudha. Viidiyoolee nama gofonnonne yookiin nama hin dabbarre daqiiqaa 9 caalaa hin taane kanan isiniif hojjedhu jechuudha. Isin immoo baay'een keessan viidiyoo kuttanii irra darbina caqasaa seeraan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha. Swiss Frankirraa isiniin ka'a. Swiss Frankiin tokko jechuudha. Guyyaa har'aa 61.33 oolee jira. Karaa maalii? Karaa baankii jechuudha. Akkasumallee karaa gabaa gurraachaan immoo 132.81 irra oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaanidha. Chaayinaa Heewaaniin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 7.2 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 16.32 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko guyyaa har'aa karaa baankii 1.95 karaa gabaa gurraachaa 3.73 irra jira jechuudha. Inni itti aanu Gibsii Paawundiidha. Gibsii Paawundiin tokko guyyaa har'aa 1.19 oolee jira. Karaa baankii karaa gabaa gurraachaa 3.84 oolee jira. Inni itti aanu Kuwait Dinaariidha jechuudha. Kuwait Dinaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 175.43 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 382.40 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Bahreen Dinaariidha. Bahreen Dinaariin tokko karaa baankii guyyaa har'aa 151.2 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 314.5 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Omaan Riyaaliidha. Omaan Riyaaliin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 148.19 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 306.45 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar Riyaaliidha jechuudha. Kaatar Riyaaliin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 16.5 jira. Karaa gabaa gurraachaa 32.25 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Ameerikaan Doolaariidha. Ameerikaan Doolaariin tokko karaa baankii 56.50 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 118.4 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa Doolaariidha. Kanaadaa Doolaariin tokko karaa baankii 37.90 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 88.2 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaan Doolaariidha jechuudha. Awustiraaliyaan Doolaariin tokko guyyaa har'aa 34
tuqaa 50 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 76 tuqaa 20 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankii 61 tuqaa 2 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 127 tuqaa 48 oolee jira. Inni itti aanu paawundiidha jechuudha. Paawundiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii 67 tuqaa 24 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 149 tuqaa 0 irra oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan Dinaariidha. Joordaan Dinaariin tokko guyyaa har'aa jechuudha. Karaa baankii 79 tuqaa 32 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 165 tuqaa 93 irra ooleera jechuudha. Inni itti aanu Arab Emireet Dubaayiidha jechuudha. Arab Emireet Dubaayiin guyyaa har'aa karaa baankii 14 tuqaa 18 oolee jira jechuudha. Karaa gabaa gurraacha 31 tuqaa 85 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa Riyaaliidha jechuudha. Saawud Arabiyaa Riyaaliin tokko namoonni baay'een Saawud Arabiyaa Riyaaliin tokko 31 tuqaa 50 30 32 jechaa jiru. Never hin danda'amu kun hin danda'amu. Eessa yoo haqxanillee tokko namoonni isinii herregan hin jiran jechuudha. Saawud Arabiyaatti akkuma beekamu haala baay'ina birrii keessaniin isinii sharafu jechuudha. Akkamii yeroo isiniin jedhu namoonni birriin keessan 5,000 ol ta'ee akka birriin keessan baay'eetti waan ta'eef 32 tuqaa 80 jijjiiramaa jira guyyaa har'aa jechuudha. 32 tuqaa 80 jijjiiramaa jira. Namoonni birriin keessan 5,000 ol ta'e akkamiin herregdu yoo jettan fakkeenyaaf 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 32 tuqaa 85 jedhaati shallagaa. Sinii galee irra sinii deebi'u fakkeenyaaf 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 32 tuqaa 85 jettanii argattu jechuudha. Akkasumallee immoo namoonni birriin keessan 4,000, 2,000, 3,000 haga amma 500tti ta'e jechuudha. Isin immoo meeqaan herregattu 33 herregattu jechuudha. 33 yeroo isiniin jedhu example birrii 2,000 ta'e 1,000 500 ta'e fakkeenyaaf birrii qabdu 1,000 baa'ista jechuudha. Birrii qabdu tokko 1,000 baa'ista jechuudha. Birrii fakkeenyaaf mee 500 qabaadhu yookiin amma 1,000 qaba. 1,000 baay'isuu 1,000 hiruu 33 jetteetu argatta jechuudha. Birrii qabdu birriin kee xiqqishoo ta'e 1,000 baa'istee kan ati hirtuuf immoo 33 jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya baay'ee keessanii akka isinii galutti isinitti himeetiin jira jechuudha. So kanaafiyyuu gaaffii hin barbaachisu. Asumaan immoo namoonni atiin ergitaayii erguu hin dandeessaayii maaloo lakkoofsa kennuu kenni jettanii ergaan jira osoo hin taane meeqaan akka oolee isinitti hime malee ofii kiyya ergaa hin jiru jechuudha. Ofii koo hin daldaluu hin ejjedhullee waa'ee birrii sharafaa isinitti hima malee ofii kiyya hin ergu jechuudha. Walumaa galatti lakkoofsa eessaan arganna warra jettaniif jechuudha. Akkasumallee immoo jechuudha warreen Beeruut jirtan Beeruut nuuf himi Beeruut maaliif nuun dubbattu yeroo hundumaa kan jettanii Beeruutiin yeroo hundumaa akka doolaarii gosoota sadiitu jira. Kana keessa doolaara kamiin herregachuu dandeessu? Doolaara Ameerikaatiin herregachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf jennaan doolaara Ameerikaatiin kan isin herregattanii doolaara Ameerikaati jechuudha. Doolaaraan kan isiniif herregamu.